kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota ayyeetu shoo nageenyi kan koo kan kabajaa kan jaalalaa lafuma sin jirtanitti sana qaqqabu siniin jira. Egaa turtii yeroo ji'a tokko akkasin taanatti fakkaataa ergan viidiyoo wal argoodisne diraamaa abbaan koo eenyudha jedhuun kan asirratti galakkisaa ture waliin argite jechuudha. Karaa viidiyoo hojjedhee nagaa isin gaafanne egaa isin yaadeen jira. Har'a mata duree diraamaa kana ilaalchisee jirra dubbadha. Namoonni haaraa taatan bakka nagaan dhuftanii anaa dhufuun isiniin jira. Akkasuma immoo maatii koo kan taatan yaada keessanii akkasuma sheellaa eeggachuudhaan warroonni na jajjabeessaa turtaniif galannii fi ulfeennan isiniif qabu guddaadhaan isiniin jira. Egaa yeroo tokko sagaleen na jeeqa sagaleen mingala waan ta'eef nuuf golchaan isiniin jira. Har'a mata dureen irratti dubbadhu waa'uma diraamaa kana ilaalchiseeti namoota galateeffadhu nan qaba. Jalqaba irratti uumaa koo isin gargaareef waaqayyo koo guddiseen galateeffadha. Isa har'aan nagee galanni isaaf haa ta'u jecha itti aansuudhaan hordoftoota kan koo kan taatan warri biyya keessaa warri biyya alaa kan hordoftan yaada keessan osoo hin qusatin kan karaa koomentiitiinis na gargaaraa turtaniif galanni ulfeennan isiniif qabu guddaadhaan isiniin jira. Dhugaa dubbachuuf yaadni keessan hedduu natti tole. Guddaa galatoomaan isiniin jira. Dhugaa dubbachuuf hedduun isinitti gammade. Ani dhugaa dubbachuuf hedduun isiniin boona guddaa sanaaf galatoomaa galanni keessan guddaadhaan isiniin jira. Egaa har'a gabaabsee isiniif dubbadha. Diraamaa kana ilaalchisee diraamaa kanarratti gaafiyyoo qabaattan kan jedhu suuraa tokko isin maxxansee jira. Namoonni achirratti diraamaa irratti hundooftanii waan gaafachuu barbaadan achirratti akka gaafattan abdiin qaba. Namoota diraamaa kanaa fi haala erga diraamaa kana hojjechuu jalqabee diraamaa kana namoota himeen jalqabne garuu erga hojjedhe namoota tokko lama irratti gaafadheen ture. Isaanillee akkan jabaadhaa hojjedhuuf na gargaaranii namoota kanaan galateeffachuun barbaada. Hunduma keessanuu galanni isiniin jedhee jira. Galanni keessan guddaadha isiniin jedhee jira. Yeroo kamiyyuu kan yaada keessaniin ni cinaa dhaabbattan karaa koomentii ni jajjabeessan akkasuma karaa keessaa dhuftanii ni jajjabeessaniif guddaa galatoomaan isiniin jira. Tokkoffaa irratti dhugaa dubbachuuf akkuma viidiyoo kan koo gadhiisanii yeroo muraasan booda namni keessan dhufee tokkoffaa akkan jabaadhee hojjedhuuf akkan immoo abdiilee hin kutanne hojii kanarratti jechuudha. Namoota na jajjabeessan keessaa namni odoon galateeffatiin bira darbuu hin barbaanne Abdul Abdi hedduu isaan galateeffadha. Dhugaa dubbachuuf hedduun isa galateeffadha. Yaada bareedaa ta'e naa kennee akkasuma na jajjabeessaa jechuun ni jira mitiiree wantoonni tokko akka ati hojjettettis yookaas milkaa'uu dhabuus danda'a siifis milkaa'uu danda'a. Kanaaf wantoota akkasii irraallee akka na jakoollee hin keenye fi akka wantoonni akkasii abdiin na kutachiifne illee nama yaadan na gargaara keessaa abdisa tokkos illee guddaan galatoomii jedhaani waan na gargaaranis hin jiru. Dhugaa guddaa galatoomii jedhaanii hunduma keessan isin galateeffadha. Abduliin guddaa sanaaf galatoomii siin jira. Itti aansuudhaanii maashartuu fi diraamaa kanaan kophaa kan koon jalqabe kophaa koollee xumuree dhiiseera jechuudha. Seenaa obseedha jechuudha. Kophaa koollee xumuree dhiiseera garuu namoonni hedduun keessan dhufanii sagalee biraa gootee hin fayyadamne osoo nuti isin gargaaru maal namoota nan keessaa maashar isa tokko akkas innillee fedha isaatiin fi maaliif osoo nuti jirru kophaa kee hojjettanaan jedhe isaallee oduun galateeffatiin hin darbu warri yeroo keessan aarsanaaf gootan guddaa galatoomaa isin jira. Ayyaantoo asallaatillee akkasuma hedduu naaf galatoomii guddaa galatoomaa dhugaa dubbachuudhaa fi yaada keessanii kan na gargaartan kallattuun kamiin yeroo keessan kan aarsanaaf gootaniif hedduun isin galateeffadha. Akkasuma baay'een keessan karaa kamiin na gargaartanii jirtu. Akkasuma riqicha jaalalaa inni diraamaa kana keessatti hirmaatee jira. Hedduun isa galateeffadha. Isiniin jedha guddaa isaa galatoomaa riqichi yeroo dheeraadhaaf onlaayinii kanarratti illee argamaa hin jiru. Lafanii yerootti isaa gargaaruun isiniin jedha. Egaa tureettis oolittis bulu viidiyoo kan akka caraattis ta'e yoo arge asumaan hin galatoomii jedhaanii hundi keessaniyyuu naaf galatooma. Immoo
namni osoo ani yaadeen jechuudha dhugaa dubbachuuf hin yaadne keessan feetu waan kana irratti ofii isaatiif fedhe isaatiin akkas ofii na gargaareen guddaa godhee kanan galateeffadhu. Sululuu ofishaal yookaan channel isaa lammaffaa jira istiidiyoo hedduun galateeffadha. Maaliif seenaan obsee akkanaan turre seenaa obsee haati isheetis osoo boossuu sababii abbaa isheetiin addaan ba'aniif osoo boossuu kanee abbaa isii sababa dhabdee fi erga sadii micoolchiisii fi obseen oduma haadha isheetiin abbaan koolsee jirtu haati isheetillee jalaa boqottee obseen illee nama dararama guddaa keessa turedha. Achirratti obseen ani seenaan isii bareedaadhaan tumurti jedhee hin yaadne gaddumaan tumurti jedhee murteesse garuu lakki obseen nama jabduu ta'uu qabdi. Mucaa fakkeenyummaa namaaf taatu ta'uu qabdi. Micaaluma itti haati ishiitti yaaddisan taatee argamuudha qabdi. Obseen yookaan gaddaan yookaan karaa ofirratti waa geessuutiin xumuramuu hin qabu. Seenaan isii bareeduu qaba naan jedhee na jajjabeessee waan guddaa yaadata babbareedhaan na gargaare keessaa Sululuu ofishaaliin guddaan galateeffadhaa. Guddaa sanaaf galatoome. Dhugaa dubbachuuf hedduu naaf galatoome. Dhuma diraamicha kanas irratti naaf hojjete. Kanaaf isin galateeffadhaan siin jedha. Ani diraamaa kana xumuree jira gaddumaan hin xumuree garuu seenaan obsee akka bareedu na taasise guddaa isaa galatoome siin jedha. Itti aansuudhaanis namoonni ani galateeffadhu keessaa takka warroonni koomentii maqaa keessa waamee fixuu waan hin dandeenyeef hunduu keessan isin galateeffadha jedhee kan koomentii illee barreessan osoo hin barreessin illee kan na hordoftan jechuudha. Akkasuma Saaroon entertainmentiin hedduu galatoomii jedhanii kara koomentii qofa osoo hin taane kara keessattiin illee namoota na jajjabeessuutu keessa fi waan na barbaachisu yoo jiraate akka na gargaartu yeroo ishirra akka na aarsaa gootu waa akka yaada kan dubbatti na qusanne nama naan jedhe keessaa hedduu naman galateeffadhu. Har'a qofa osoo hin taane Saaroon duraanuma irraa jalqabde jechuudha. Nama keessa na jajjabeessu keessaa ishee tokkodha. Hedduu galatoomii hedduun isin galateeffadha. Guddaa sanaaf galatoomadha. Dhugaa dubbachuuf jecha isiniif hin qabu. Hunduma keessanuu waaqayyo gooftanii isin haa eebbisu. Waan aan isin hin jiru. Dhugaa jecha isiniif hin qabu. Hundumti keessanuu naaf jiraadha. Egaa har'a qofaaf osoo hin taane karaa fuulduraattis wajjumaan jirra waan ta'eef egaa rabbiin waa gargaaru. Akkasin isiniin jedha hunduma keessanuu isinin jaaladha isinin kabaja. Lafa jirtanitti nagaa fayyaa naa ta'aadha. Namoota kana galateeffachuun dhufe. Egaa hundi keessanuu naaf galatooma. Alas kan jirtan keessas kan jiraattan diraamaa carraa irratti yaada keessan bal'aanaa keessan jalqabarraa kaasanii haga dhumaatti namoonni na hordoftaniif guddaa galatooman isiniin jedha. Uffaadhaa. Dhugaa hedduun isiniin boone iddoon isinitti gammada. Yaadni isin akkanitan yaada baay'ee bareedaa ta'e yaadan akkan irratti jabaadhe isiniif irratti akkan jabaadhe illee hojjedhu karaa fuulduraatti illee yaada keessantu kan na jajjabeessudha. Akkasuma immoo hanqina jirullee naaf kaa'uun dagatina karaa of fuulduraatti illee jechuu barbaadanii hanqina jirullee naaf barreessuu hin dagatina cimina qofa osoo hin taane hanqinni jirullee kan akkana jiraati naaf ka'a ansachirraan waa laaleen sirreeffadhaan isiniin jira. Egaa viidiyoo kana kan galateeffannaatiif hin hojjedhe maqaa namoota dhuma diraamicharra hin keenye kanaaf viidiyoodhaan hojjechuun dirqama ta'ee hojjetti kaa'ee jalqaba bareeda ture. Isiniin jedha hundi keessaniyyuu guddaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Gaafiyyoo qabaattan immoo achirratti waan gaafatanis ta'e namoonni baay'een seenaan kun kan isheeti moo kan isheeti miti kan jedhan namoota baay'eetti gaafii uumee jira wanti kuni. Ofii kiyyaa irraa dubbachuudha namoota keessa namaa hin argu koomentii namaa qofaan dubbisaa tarii nama kallattiidha wala garuurraa yaada isaa fudha kan jedhu suura sangadee lakkisee namni gaafii ta'ee jiraate jiratti yoo na gaafate seenaan kun dhuguma kiyyamoo kiyyaamoti waan na jedhu waan akkasii akka shakkiisin keessatti hin uumnifanii akkas godhee. Egaa sagantaan guyyaa har'aatiif qabu asuma irratti hin xumura. Guyyaa biraa immoo sagantaa birootiin akka walitti deebinutti turtii gaarii akka qabaadhaa isinan jaaladhaa isinan kabajaa lafa jirtanitti nagaa fayyaa naa ta'a. Bye bye.